Artist Lammaa Guyyaa ogeessota artii Itoophiyaan irratti keessaa durummaan eeramu. Artist Lammaan bara ammayyummaa kanatti ogeessa fakkii ta'uun ala abbaa arjaa goota waa fageessanii hubatan tasgabbaa namaa fi biyyaaf kabajaa fi jaalala qaban tapha kan beekan akkasumas lammii yaada jijjiiramaa qaban turaniim. Artist Lammaa Guyyaa bara 1921 abbaa isaanii obbo Guyyaa Gammadaa fi haadha isaanii aadde Maaree Goobanaa irraa Ada Aliban ganda Dalloo jedhamutti dhalatanii bara 1968 irraa eegalee soorama bahuun aadde Asteer Makaashaa wajjin bultii dhaabbatanii magaalaa Bishooftuu jiraachaa kan turan artistichi ijoollee Tigist, Natsaannat, Salaamaawitii fi Daawit jedhaman horatanii jiru. Obboloonni isaanii Asaffaa Guyyaa fi Tulluu Guyyaa jedhamanis hojiidhuma fakkii kaasuu kanarratti bobba'anii argamu. Maatiin kun sababuma kanaan maatii artiidhaan badhaadhee jedhamuun beekamu. Artist Lammaa Guyyaa magaalaa Bishooftuutti maqaa isaaniitiin wiirtuu artii gaalarii fakkii hundeessanii mana barumsaa barnoonni fakkii itti kennamu hundeessuun hojjetaa kan turanidha. Artist Lammaan fakkii kaasuu kan baratan mana barumsaa seenanii osoo hin taane tattaaffiidhuma mataa isaaniitiin waggoota 11f Eertiraa keessaa hojjetanii jiru. Isaan kaastota fakkii biroorraa kan adda taasisu akaakuu artii viizuwaal jedhamu irratti xiyyeeffachuu isaaniitiin kunis kan mul'atuu fi qaqqabatamu yoo ta'u meeshaan fakkii kana kaasuuf itti fayyadamanis kal'ee re'ee fi gogaa sangaa halluu bishaanii zayitii cilee yookaan cherkool fa'idha. Akka isaan jedhanitti dursanii kal'ee re'ee irratti kan kaasan fakkii pireezidaantii Zimbabwee duraanii kan Roobert Mugaabeetiin fakkichis pireezidaantichaaf ergamee ture. Sana booda Koloneel Mangistuu Hayilamaariyaam yookaan pireezidaantii Itoophiyaa wayita sana lammata fakkii aangawoota biyyaa akka hin kaafne dhorkanii. Yeroo biraa garuu Koloneel Mangistuun fakkii pireezidaantii Kooriyaa akka kaasan isaan ajajanii fakkichas pireezidaantii Kooriyaatiif ni kennanii. Pireezidaantichis fudhatanii muuziyeemii Kooriyaatiif kennanii jiru. Qondaaltonni dargii akka artist Lammaan ogummaa isaaniitiin hoggantoota biyyaa wajjin waliin qunnamnee taasisaa turanii. Fakkiiwwan isaanii biyya keessatti iddoowwan adda addaatti daawwannaaf dhiyaatanii jiru. Magaalaa New York faa dabalatee magaalota biyyoota alaa garagaraattis hojiileen isaanii dhiyeessanii jiru. Artist Lammaan wayita pireezidaantiin Eertiraa obbo Isaayyaas Afwerqii ganna darbee waggoota 20 booda Itoophiyaa daawwatanitti fakkii kaasanii arjoomaniiru. Artistichi Atsee Teewodiroos irraa eegalee namoota amma ammaatti Itoophiyaa hoogganaa turanii fi jiran akka Oromiyaattis obbo Hasan Ali irraa eegalee hanga obbo Lammaa Magarsaatti akkasumas hooggantoota naannoo Gambeellaa kal'ee irratti fakkeessanii kan kaasan yoo ta'u fakkiiwwan kunneenis golambaa agarsiisa fakkii magaalaa Bishooftuutti argamu keessa jiru. Fakkiin kunis tokkoonsaa gatii hanga qarshii 60,000 akka baasudha kan himamu. Artistichi masjiida Maqalee Albert Einstein እናት ኦሮሚያ ኔልሰን ማንዴላ ኃይለ ሥላሴ መንግስቱ ኃይለ ማርያም ፋጡማ ሮባ ምሩጽ ይፍጠር ደላ ፋሲል ሆልቀ ሶፍ ዑመር ሲዳ አክሱም ፎን ጀጅአሜ ጎጌፊ አዱሬወን አዲ ፎንቸቲ ኢጀባባሰኒ ኢላለን ኒኤረሙ ፈኪወን ኩኒን ኤርጋወን ኢጭቲ አዳዳ ቀቡ ኬሱማ ፈኪሳኒ እናት ኦሮሚያ ጀደሙ ጀለቲ ኦሮሚያ ለሊስቱ ኬሳ ሰቦኒ ፊ ሰብለሞኒ 8 ጫለን ምርጎኒ ሳኒ amantiiwwanii fi eenyummaan isaanii kabajamee fi nagaa fi jaalalaan kan waliin jiraatan ta'uu ibsuuf akka kaasan dubbatanii turanii. Artistichi bara 1983 lafa hektaara 10,000 irratti mana barumsaa fakkii Lammaa Guyyaa jedhamu hundeessanii oolmaa daa'immaniirraa hanga kutaa 8ffaatti barsiisaas turaniiru. Tattaaffii golambaa Afrikaa hundeessuuf taasisaa turaniif bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa lafa hektaara 20,000 kenneefii ture. Artist Lammaan dinqisiifannaa pireezidaantii duraanii Afrikaa Neelsan Maandeellaaf qaban irraa ka'uun mooraa golambaa isaanii keessatti siidaa isaanii dhaabanii jiru. Artist Lammaa Guyyaa kanaan dura kitaaba barsiisa fakkiitiif ooluu fi kitaaba kalaqa irratti xiyyeeffatee mata dureen isaa Yesraa Faxaraa jedhamuun maxxansanii turanii. Kitaabni seenaa jireenyaa fi hojiilee isaanii irratti xiyyeeffatee fuulawwan 350 qabus eebbifamee ture. Sirni awwaalchaa Looreet Artist Lammaa Guyyaa kamisa dhufu sa'aatii 6tti Bataskaana Qidduus Gabri'eel naannawa magaalaa Bishooftuutti argamutti kan raawwatamu ta'uu ilmi isaanii obbo Daawit Lammaa Guyyaa gaazexaa Bariisaatti himanii jiru.